sabni Israa'el gaafa Gibsii ba'anii yookaan biyya Misrii ba'anii Yerusaalemiin biyya Kana'aaniin galanii kaasanii Waaqayyo mootii yeroo jalqabaatiif Paaster Tashteen yeroo tokko sirriitti yuunivarsiitii kanarratti waa'ee Saa'ol barannee beeknaa yeroo biraasi Saa'ol booda garuu Waaqayyo garaansa kan itti gammade eenyuun ture? Yaada walii yaadachiisaa deemnu yeroo jalqabaatiif mootummaa Yerusaalem keessatti kan hundeesse eenyudha jechuudha? Mootii Daawit jechuudha. Waaqayyo Daawit kanatti gammadee bara Daawit kana Yerusaalem kuni kabaja guddaa qabdi turte. Bara sanaa kaatee mootonni Israa'el erga gaddi cabanillee ulfina guddaadhaan lafa sana irratti waan hin taane jiraachuu hin danda'amu. Intarastii Yerusaalem irraa kan hin qabne har'as hin jiru. Amantii guddaa fudhatan siyaasni biyya lafaa kun yoo ilaaltan naannoo sanatti konsentriitii godha jechuudha. Sababaaf jechuudha kun. So Yerusaalemiin erga ga'anii booda Yerusaalemitti erga mootummaan saba Israa'eliif hundeeffamee Daawit mootii ta'ee bulchuu jalqabee booda Daawit itti lubbuudhaan jiru ani mana natti bareede keessa jiraachaa manni qulqullummaa Waaqayyoo ijaartuun ijaarame mana natti bareede keessa hin jiraatu jedhee maal godhe mana qulqullummaa kana tempilii isa jennu kana ijaaruu barbaade Daawit. Garuu Waaqayyo maal ittiin jedhee manni qulqullummaan kun bara kee keessa bara ati jirtu tun ta'e mucaa keetu naaf ijaaraa jedhee Salamoon mana qulqullummaa amma baay'ina himee afaatti dhufaa irraa ariifadhee yeroo koo gabaabaadha waan ta'eef mana qulqullummaan kun yeroo jalqabaatiif Yerusaalem keessatti ijaarame jechuudha. Har'allee iddoo isaa namni dhaqanii kan ilaalan jechuudha. Waaqayyo nu gargaare guyyaa tokko dhannee ilaalla jechuudha. Iddoon kuni seenaa mataa isaatii qabaa yeroo guyyaa biraa wajjin irra deemnee barachuu dandeenya. Garuu maaltu ta'e erga Solomoon gara mootummaatti dhufee booda akkuma isin beektanii kingidemii Israa'el kun iddoo lamatti cabe. Warra kaabaa fi warra kibbaatti caban jechuudha. Warri kaabaa gosni ijoolleen Israa'el kudha lama keessaa 10 gara olii turanii lama immoo gadi turan bite. Warri 10 kuni mootummaa yookaan impaayera Asiiriyaa jedhamu bara sanaatiin boojuu fudhataman jechuudha. Amma iddoo kanatti maal isinitti agarsiisu jedha Waaqayyo ulfina akka kanaatti agarsiise lafa amma kanaa deemanii jenereeshiniin amma kanaa darbee Yerusaalem biyya lafaa keessatti magaalaa humna guddaa qabu taate. Dhumarratti maal ta'anii sabni Israa'el ijoolleen Israa'el kuni akkatti Waaqayyo bara Gibsii biyya Gibsitti isaan baase irraanfatanii cubbuu keessatti dhufan. Waaqota ormaa isaaniitiif sagaluutti ka'anii waan Waaqayyo hin jaallanne hundumaa gochuutti ka'an jechuudha. Mootonni biyya bara sanaa waan hin godhin qaban. Dhumarratti Waaqayyo adda cabanii yoo seenaa isaanii dubbiftanii gaa seenaa moototaa keessatti mootota jalqabaaf lammaffaa keessatti ilaaluu dandeessu. Yeroo biraa maal godhu al tokko walima isaanii wal waraanu. Al tokko immoo diina isaaniitu isaan waraanu warra ollaa isaaniitu. Ituma akkasitti wal lolaa namas lolaa jiraatanii dhumarratti Waaqayyo harka isaa keessaa baafate. Saba sana hin dhiise jechuudha. Jireenya keenyatti walitti qabsiisaa dhufnaa jechuudha. Gara dhumaatti seenaa bara isa lammaffaa keessa walitti ilaaltanii isa dura garuu iddoo itti bu'uu barbaadu tokko ituma Yerusaalem keessa jiraatanii Isaayyaas Raajii dubbachuutti ta'an jechuudha. Waaqayyo akka harka isaa Israa'el irraa kaasu Yerusaalem irraa harka isaa deeffatu Isaayyaas 45 keessa walitti ilaaltanii gana mootii waggaa 150 booda dhalatu maqaa isaatiin waame. Eenyudha mootiin sun? Qiiroosiin. Qiiroos kuni ganaa mootii warra as Pershiyaan Empaayirii keessa ganaa nama dhufu Isaayyaas waggaa 150 dura sencharii tokko dura namni Qiiroos jedhamu Baabiloonitti dhalatee saba Israa'eliif deebisee akka mootummaan deebisu Isaayyaas ganaa raaje. Mootummaan deebi'uu miti boojuudhaan fudhatamuu isaanii iyyuu hin taane amma sa'aatii kanatti jiraachaa jiru jechuudha. Walii wajjin jirra miti? Walii wajjin jirra yoo ta'e amma eessa jirra? Israa'el Yerusaalem keessa jiraachaa jiru. Amma iyyuu ulfinni Waaqayyoo irraa deemu jira. Amma iyyuu mootummaan Israa'el guutummaatti hin badin jira jechuudha. Garuu maaltu ta'e dhumarratti warri kaabaa isiniin jedhee Asiiriyaan Empaayirii fudhate tootaalii yeroo sana amma dhufanii biyya keerratti si bushu. Sabuma kana buqqisanii risoorsii mageejjin fuudhanii biyya biraatti si deebisu. Kan warra kaabaa kuni seenaa isaanii agartanii warra Samaariyaa jedhamanii tuffatamanii hafan kun warra Samaariyaa kana saba biraatti walitti dabalee namootiin sun jarri kun takka waliin argan jechuudha. Empaayirii lama jalatti kufan warri kuni Baabiloon jalatti kufanii warri waliin immoo Asiiriyaan Empaayirii jalatti kufan.
waa'ee baay'ee Baabiloon kana waa'een keessan barachaa turre waan ta'eef anamma mataan keenya akkamitti akka Waaqayyo guyyaa har'aatti filatti relevantii akka inni ta'e seenaan kun dur hin beeku ture kanaaf intarastii ta'e iddoo kana ilaalaa amma gaafa warri Baabiloonii waggaa 70 Isaayyaas warri jiraa jira waggaa 70 fi hin garbuun garbuumuu jedhamu garuu maayilii 900 irratti Baabiloonitti muuvii godhan jechuudha guutummaa population warra ijoollee Yihuudaa Yerusaalem keessaa baanee isa dhabu Baabiloonitti ijoollee isaanii guurratanii waan qaban guurratanii isaan duwwaa miti saanduqni kakuu Waaqayyoo ta'uu nafi manni mootummaan qulqullummaa Waaqayyoo kan Salomoon ijaare kun hin diigame jechuudha daaraa ta'e seenaan Yerusaalem hin badu jechuudha waggaa 70 sana booda maaltu ta'a biyya Baabiloon keessatu jiraatanii Nahimiyaan biyya sanatti dhalate baay'ise ni jedhamu baay'ee iddoo namatti tolu Nahimiyaan warra akka Hisqeel fa'a raajii turan already around their 30s Baabilooniin jiru jechuudha Waaqayyo garuu biyya sana keessatu isaan jiran immoo eenyuun fa'aa kaase warra akka Hisqeel fa'aa kaase iddoo lafa onaa sana yaadattu kuni lafeen kun ka'ee dhaabachuu danda'u garbicha godhee gaafate Waaqayyo Hisqeeliin gooftaasitu beeka deemani lafeen sun jireenya saba Israa'el sana ture yeroo sanatti uummata cabbuudhaan badee seenaan isaanii badee ofii isaaniitti potenshaaliin biyya sana keessa jiru raajonni isaanii luboonni isaanii seenaa isaan qaban hundumtuu badee qe'ee namaa keessa jiraachaa jiru. Waaqayyo egaa waan akkasiitti ristooreeshinii yoo kanaan dura wajjin dubbanne wanti bade kun ristoorii ta'uu qaba deebi'ee ijaaramuu qaba gooftaa Yesuus Kiristoos illee piisisitti isa nu caccabe isa nu harcaane jireenya keenya keessaa isa nu baane jireenya gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin wal qabsiisuu barbaada seenaa Nahimiyaa kana jechuudha akkamitti akka Nahimiyaan wanta caccabe kana dallaa Yerusaalem caccabe kana akkamitti akka inni deebisee ijaaree fi gooftaa Yesuus Kiristoos immoo jireenyi keenya isa cabe nuyi warra abdii kutate warra cubbuu keessatti kufe warra boojuu du'aa keessa jiru Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos immoo akkamitti akka Nahimiyaatti dhufee akka boojuu nu baase ilaalla jechuudha. Amma eessa geenya irraa Baabiloon keessattuu isaan jiraachaa jiranii raajii raajamuun jalqabeera waggaa 70 Isaayyaas jedhes ga'aa jira maaltu ta'a impaayiriin Baabiloon guutummaatti warra Pershiyaanii kanaan dhuunfatame jechuudha. Warra Iraan jechuudha warra marras warri hojii waaqeffannu Pershiyaan impaayiriin kun one of the most strong powerful empires seenaa keessatti akkuma beeknu jechuudha. Na impaayiriin kun impaayirii kan biraa kufusa jechuudha. Mee waan Waaqayyo ilaalaa iddoo kana gaafa impaayirri Baabiloon dhufee Pershiyaan dhufu mootiin Qiiros jedhamu waggaa 150 irraa Isaayyaas raajee mootii warra Pershiyaan impaayirii ta'e king of the Persian empire nama jalqabaa mootummaa ta'ee Baabiloon keessa taa'u jechuudha. Warri yeroo qayyabadu iddoo kana Daani'eel bara dulluma isaa keessa ga'aa jira yeroo sana yeroo Qiiros kun gara mootummaatti dhufu. Inna Daani'eel kitaaba ka warra Yihuudii kanarraa Yihudotaa kanarraati iddootti Isaayyaas raajii Isaayyaas sana geesseetti agarsiiseedha Qiirositti. Waaqayyo waggaa 150 har'aa durayyuu siin maqaa kee dha'ee akkati Yerusaalemiif mootummaa deebiftu Yihudotaaf mootummaa deebiftu raajiin nutti raajame eegaa turre mootiin nu eegaa turre si jedhee kun waan barreeffame kitaaba irratti garuu warri qoratan akkas jedhanii qabu. Garuu yoo maagartanii I think Izraa keessatti natti fakkaata Qiiros gara mootummaatti gaafa dhufu Waaqayyo gooftaan macaa Waaqayyo gooftaan mootummoota biyya lafaa hundumaa akka koo keessa naa kaa'eera. Mana mootummaa Waaqayyoo iddoo qulqullummaa Waaqayyoo Yerusaalem keessatti akka ijaaruufis laphee kootti dubbateera. Ofuma isaati yeroo dhufu namichi kun waggaa 500 wada dhalatee jechuudha. Kana booda maaltu ta'e tiimii sadiitu jalqaba yeroo jalqabaatiif amma wajjin jedhamani waggaa 70 dhumee keessatti deebi'aa gara Yerusaalemitti deebi'uuti yeroo isaan ga'e. Eenyutu dhalate mootii Qiirostu dhufee Baabilooniyaan impaayiriin kufee warri Pershiyaan dhufanii yeroo kanarra jiru jechuudha. Amma Waaqa yeroo kanatti maal godhaa Zerubaabel tiimii isa jalqabaa fudhatee seenaa kana hundatti keessa beektu gara eessaatti deebi'e Yerusaalemitti deebi'e. Yeroo kana shakkii kooti kunis hin barreeffamne Nahimiyaan waan dhalate miti tiimiin ni jalqabaa gaafa deebi'u jechuudha. Naannoo waggaa 150 booda isa dura
naannoo waggaa dhibbaa baabdatame jechuu dandeenya. Zerubaabel fa'aa eenyutti deeme tiimii kamtu deeme Ezraa wajjin tiimii kan biraa deeman. Luba Ezraa wajjin jechuudha. Tiimii sadaffaa kan dubbannaa jira. Amma kuni tuuta sadaffaatu Yerusaalemitti galuuf jedha. Attamitti galuuf jedhu kuni sagantaa keessa yoo turre akka dubbisu. Nahimiyaan quba qaba. Abbootii isaanii jireenya akkamii akka jiraatan Waaqayyo akkamitti dinqiidhaan biyya sana keessatti isaan gaggeessee seenaa isaanii kana nu caalaa beeku jechuudha. Amma irratti jirru kuni kanaan hin beekamu jechuudha. Biyya Baabiloon kana keessatti biyya boojuu keessatti illee yoo dhalate Nahimiyaan quba qaba jechuudha. Seenaa abboota isaati abboota isaati. Maal jedhaa yeroo tokko kitaaba afaan Oromootiin yeroo kanaan dura baranne maal buusa turenne daadhii buusa mana mootii keessaa jechaa barachaa ture. Daadhii buusuun suni daadhii isa guddaa keenyaatiin mana daadhii keessa namni daadhii buusu haala ofii gooti. Imaajinashinii akkasitti ni ilaalan ture Nahimiyaan. Garuu kaappiira jedha Ingiliffaa agartee ture. Kaappiirariin kuni qambasaniitu itti kennu mootiitti. The most like crucial iddoo like access point tokko itti iddoon kun. Wanti inni qammase kun mootiin amaneetu harkaa fudhee dhugaa harkaa fudhee nyaata jechuudha. Malee daadhii isaa ijoollee biyya keenya saafamee ture. Fiigicha jiree mana daadhii keessa fiiganii buusan sana akka itti yaadamu ture. Akkas miti. Accessiin posiishiniin Nahimiyaan qabu wanti xinnoo miti. Wanti xinnoo miti eessa jira baalansii keessa jechuudha. Nyaati hojjetamee gaafa dhufu Nahimiyaan access point. Nahimiyaan iddoo achiin godhee wanti kanatti kenna. Iddoo kanatti waan nuti agarru Waaqayyoon tokko tokko posiishinii itti kenna carraa nu kenna. Carraa sana keessatti mana Waaqayyootiin maal buusuu danda'a? Okay? Iskiilii Waaqayyoon kenna. Carraa Waaqayyoon nama keessatti fidanii maal gochuu danda'a? Yaarii ta'e. Maaltu ta'e na biraan hafin adda nan gabaasa kan dandeetti seerichi iddoo kanatti jalqaba waan ta'eef. Iddoo kanatti maaltu ta'a? Utuma mana mootii kana keessa jiraatu hojiitti jiru kanatu hojjetu tiimii wayii Yerusaalem ga'ee deebi'e tokko arga magaalaa keessatti Baabiloonitti Nahimiyaan. Kam jirtu ijoollee nagaa walii gaafatanii akkami biyyi namoonni iddoo kana deemanii akkam ta'anii abboonni keenya mucaa dabaluufaa harmee dabaluufaatti wal gaafatu jechuudha. Seenaa nama gaddisuutti Nahimiyaatti. Sabni keenya rakkina guddaa keessa jira. Beela hamaa keessatti kufee jira. Gadaduu guddaa keessa jira. Jedhaniitu Nahimiyaatti. Akkuma nuyi amma biyya Oromoo yeroo jiraannu maatii keenya biyya irra dhalanne lafarra dhalanne sana ijoolleen abbaa waloo akkamii namni du'e jira namni heeruma jira inni gaafannu akkuma kana mucaa qorichitti dhalanne kan isa deemu. Akkamii yeroo akkamitti jirtu inni gaafatu jechuudha. Jarri kun maaliif akka dhufan hin ibsamne garuu Nahimiyaa boqonnaa tokko keessatti jara wayitu Yerusaalem ga'ee deebi'eedha. Jara kana adii gaafa odeeffatu hin keddee garaansa, hin cabee garaansa, hin boo'eedha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessatti hoolota Israa'el, ijoollee Israa'el warra badaniitiif mootummaa Waaqayyootiif, mana qulqullummaa Waaqayyootiif Gooftaa Yesuus Kiristoos hin boo'eedha. Wanta jiru kana kiroosii kana Yerusaalem keessatti gaafa argu sabni Israa'el akkamitti akka isaan poolootikaliis hafuuraan akka isaan itti cabanii mootummaa impaayarri Roomaa yeroo limsaa turetti Gooftaa Yesuus akka Nahimiyaan kana boo'e kanatti saba Israa'eliitiif hoolota warra badaniif boo'eedha. Boo'ee duwwaan Nahimiyaan. Boo'ee fuuldura Waaqayyootti gara ji'a afurii hin kadhate soomee kadhateedha. Waaqayyoo kadhatee lallabaan tokko maal jedha yeroo dhoksaa keetitti fuuldura Waaqayyoo namni dhaabate baaddabaabaay mootii dura dhaabachuutti hin sodaatu. Nahimiyaan ji'a arfan kana boo'aa ba'e boo'ichisaa kana namni agarre guyyaa tokko dingata ituma hojii hojjetu sana hojjetu mootiin kun maaliif fuulli kee Nahimiyaa gadditee waan jirtu fakkaata gadda laphee fakkaata gaddi kee gadda cimaa fakkaata jennaan waan ta'e kanatti jechuudha. Fuuldura keetti yoo jaallatan yaa mootii akkan biyya Yerusaalemiin deeme qe'ee abboota kootii mandara masaraa Yerusaalem akkan ijaaruutii fi naa hiyyameetti jedhe. Amma yeroo kana wanti tokko ishee waan itti barbaadu manni qulqullummaa sun tembiliin suni already ijaarameera Zerubaabel fa'i. Yeroo Yerusaalem kuni amma boqonnaa shan keessatti ilaaluu dandeessu. Taaksii ilaaluu dandeenye interest rate relevant bara keenya kanatti jechuudha.
boqonnaa shan keessatti qojetti guyyaadha booda namni rakkatee gara tembilii sanallee gaafa maalli kun aarsaa gaafa dhiyeessuu dhaqanii dallaa caccabe kanarra darbanii dhaquudhaa fi baay'ee rakkisaa ture. Kanarratti maal godhaa tembilii sana duwwaatu ijaarameera wanta tokko jiru Yerusaalem keessa. Mandaraan kuni bara duriitti immoo magaalonni dallaa mataa isaanii qabu. Dallaan Yerusaalem already warra Baabiloonii caccabeera waliin jenneerra manni mootummaan qulqullummaa Waaqayyoo akka jiru tarcaa'eera caccabeera at least inni ijaarameera jechuudha. Amma isa lammataa kana Yerusaalem dallaan ishee caccabee manni beela keessa jira. Sabni Waaqayyoo akkasitti jiru gaafa Nahimiyaan galgalan kee deebi'eedha. Eeyyama si argatee Yerusaalemiin gale jechuudha. Yerusaalemiin gaafa galu iddoo kanatti waan gabaabaa dubbannee raawwachuutti jira. Boqonnaa tokko keessatti fudhatanii agartanii yeroo inni itti boo'e. Yeroo inni itti fuuldura Waaqayyootti ji'a afuriif soomee kadhate. Achi booda immoo kadhatee duwwaan dhiif. Bara kanatti namni akkuma itti kadhannu akshinii hin qabu. Nahimiyaan garuu kadhatee duwwaan dhiif. Boqonnaa lama keessatti garuu booldi mooticha fuuldura dhaabatee dimaandii godhe. Waan barbaadu gaafate Waaqayyoo wajjin haasa'eef jira waan ta'eef. Gaafa eeyyamamuuf boqonnaa sadii keessa fudhatanii ilaaltanii hojiirra jiru. Maatiin abaluu asii ammasiitti hojjechaa jira. Maatiin abaluu ammasii qooddatanii maatiidhaan saba naannoodhaanii itti bobba'an jechuudha. Waaqayyo laphee koo keessa kana kaa'eera yaasin saba Israa'el ijoollee Yihuudaa dallaa kana kaanee ijaaruu jedhee gaafate Nehemiyaa. Waaqayyo nu gargaara nus kaanee ijaarra. Haaleluyyaa galanni Waaqayyoof ta'u. Akkasitti ijaaruu jalqabanii boqonnaa sadii keessatti yeroo hojii agarra. Mee intana kana paatarnii kana jireenya keenya keessattis siyaasa biyya keenyaa keessattis haa ta'u waldaa kiristaanaa keessattis waan isin agartaniidha. Yeroon kadhannaa jira. Yeroo nuyi itti baay'ee kadhannu jira. Waaqayyo kadhannaa keenya dhaga'ee providensii nu kennee wanti hundi tarree keenya keessa galee hojii jalqabu. Hojjechuu jalqabu. Otuma hojjennu maaltu dhufattaalee lola dhufa. Boqonnaa afur keessatti lola gartu. Lola ta'ee dhufa lola alaa. Iddoo kanatti duwwaan dubbisa boqonnaa afurratti akkas jedha. Nuyi Yihuudoonni dallicha deebifnee ijaaruu akka jalqabne Sanbalaat yommuu dhaga'e baay'ee aaree hin eegamu. Nutti hin gaa'ises allaggatabaacho mookiyyuu isaa inni warra hidhaa isaa fi warra hidhata isaa fi loltoota Samaariyaa duratti Yihuudoonni dadhaboonni kun maal hojjechaa jiru? Dallaa mandaratti deebisanii ijaaruure amma isaan aarsaa dhiyeessuudhaan hojicha guyyaa tokkotti fixna jedhanii yaaduure dhala wanta kan taasisu akka seexanitti taasisu nama keessa kaasaa seexan yeroo baay'ee sagalee isin dhageessan kun የስንፍና ቃል ስንፍና ijaaruu dhiisuu danda'u hin ijaaruure jechuudha taa'ee malee hin ijaaruure akkas godhuureedha baay'ee salphaa miti yeroo mookarii jilba nama wanti jilba nama buusu akkasii wanti salphaa miti. Akshinii nama sitti ba'ee waan ittiin ijaaraa sirkaa fuudhuuf yaadu yookaan baqattee harkaa baata yookaan mooteetu hojii keetuuf. Mookariin garuu sagalee si xazaxaza fagoon deemu sibiraan deemu naannoo kee jira. Gurra isaaniitti kan asaasu jechuudha. Taa'anii iddoo isaan taa'anii faatti qoosan wayii isinitti mul'atu. Ijoolli Sanbalaat Itoophiyaaf Sanbalaat kuni Sanbalaat jechuun kuni Samaariyaas na jennu sanaa fi gavarnariidha baay'ee. Bulchaa Samaariyaa ollaa Yerusaalem jechuudha. Amma jara kanaan durumaa wal beeku. Qe'ee abbaa isaanii wal beeku. Ijoollee Israa'el baay'ee. Yaada'aniiru. Jarri kun warri tampilii ijaarrataniiru. Masaraa wal deebi'ee ijaarameera. Namni gara 50,000 walii magaalattiitti galeera. Already 50,000 sanatu population Israa'el irra beeku kana ta'e baay'ee. Ajaa'iba. እና seenaa isa kan biraatti waa'ee Asteerfaatti deebi'ee dhufu. Warri Asteerfaa kuni achumatti warra hafan immoo miliyoona 1.2 isa wal ta'uu danda'u waan jiru odeeffadhee jiru. Garuu warri amma buqqaanii galan kun 50,000 hin caalan xinneenya isaanii ilaalaa waan isaan ijaaruuf jiran madaala. Warri ollaa isaanii kun warri Samaariyaa kun hammamuu haa ta'u ijaaramanii jiru. Iddoo kanatti akkasii dhaggeeffatanii barbaada. Jedhee dubbatee Xoobiyaan amoontichi immoo warri amoon jedhamu kun amaanuma irraa warra Joordaan kana jechuudha. Inni immoo gavarnarii achiiti.
Jarri lamaan naannoo sanatti gabarnarii bebbeekamoodha jechuudha. Eenyummoo kiingiin walumaa galaamoo mootummaa Baabiloon jiru kana jechuudha. Nahimiyaan maal qabama? Favorii mootummaa kana qaba, providaansii waaqayyoo qaba, fedhii immoo qaba. Galanni waaqayyoo qaba. Waan sadan kana baatee Yerusaalem kana keessa jira. Gabarnaroonni kun baay'ee kan isaan riippoortii godhan mootichumatti. Ezraa keessatti yoo agartan dhiisisanii hojii baay'ee. Tampilii sana akka hin dhaabnetti yeroo isaan itti dhaabsisan jira. Amma waan akkasii yaaduu jalqaban jechuudha. Ofii isaaniif sodaatu. Waan nama hojjetutti taa'aniitu itti qoosu. Achi booda jarri kun maal ijaaraa jiru? Dallaa isaan dhagaadhaan ijaaran kana waan goniyyuu utuu yaabde hin caccabsitii jedhu. Walirraa fuudhanii haasa'u jechuudha. Toobbiyaaf sanbalaata. Faarfannaa baay'ee dhageenya. Achi arrabsoo isaan nu arrabsan matuma isaaniitti deebisi. Akka isaan saamamaniifis biyya warra isaan booji'utti dabarsi isaan kenna. Abaaraa Nahimiyaan waaqayyoon itti kadhachaa waaqayyoo wajjin jalqabee jarri kun hammamtu ta'e lolatti xuba'anis waaqayyoon qaba gurbaan kun baay'ise. Garuu iddoon itti refeerii godhu deebisee ilaala. Waaqayyoon kadhate jarri fuuldura sana taa'anii itti qoosaa hojii isaanii achuma dhaabanii baay'ise. Yeroodhaaf dhaabanii waaqayyootti deebi'ee Nahimiyaan. Jireenya keenya keessatti al tokkotti yeroo gara kiristaanummaa kanatti dhufu jireenya keenya keessatti ceetaa akkasii ta'a baay'ee dhageenya. Miti garuu erga ceetee booda wanti si jinca'u jira baay'ee. Waaqayyoo si ceesu akkuma biyya lafaa kanattu si duwwaan ce'amti. Wanti si wajjin ce'u jira. Namichi tokko na yaadata Finfinneetti muuzii baay'ee mi'aawaa jedhe. Muuzii yeroo bittu kiiloo tokko gaafa safarsiifattu irraa qonchiftee miti isheetti qabanis qola ishee jedhu waan hundumaa ajjetti feestaalii dabalatee sii safaru. Waan ati nyaachuu barbaadu garuu ishee keessa jettisa. Wanta sana nyaachuu garuu waan hin taane wajjin bitta. Waan hin taanetti birrii baafta jechuudha. Yeroo baay'ee jireenyi kiristaanummaa kun waan akkasiiti. Konsikweensis qaba. Wanti wajjin jiru jira jechuudha. Nahimiyaan meebii yaadessuu danda'a, yaada dhiisuu danda'a. Gaafa gara Kiristoositti hojii waaqayyoo itti waamama. Maqaa waaqayyoo keessa jiru keessa gaafa dhufnu lolli keessa lolli alaa akka dhufu jireenya keenya keessatti arginu jechuudha. Lola mataa keessa namni akka dhufu hafuurri isin lolu lakkoofsa qabu. Wanta baay'ee itti adda baana jechuudha. Hiriyoota durjaalan duraa adda baana. Akkatti durjiraan duraa adda baana. Sana keessa garuu sana duukaa garuu wanti nu lolu wanti silaa ituun jiraadhe ituu sitti bareedu itti dhiiftu baay'ee jira jechuudha. Sana immoo arraba namaarraa ta'uu danda'a, jireenya wantoota jiraattu ta'uu danda'a, ittiin si lola seeta. Iyyaasuun amma Izraafaa duukaa ni deemu. Lubi Iyyaasuun fuuldura waaqayyoo dhaabata turedha. Luba Iyyaasuun garuu uffanni isaa xuriidha. Dhuguma xuriidha garuu. Iyyaasuun uffata qulqullaa'aa qabu achi dhaabatee tempilichi waliin qixxaanne yeroo inni sagalee waaqayyoo dubbatu seexanni bira isaa dhaabatee yommuu inni isa kasasu ergamaa waaqayyoo dhufee maal jedhe? Ante seetaan እግዚአብሔር ይገስጽ ኢየሩሳሌምን የመረጠ እግዚአብሔር ይገስጽ ዶስ ነው ባይተ እና ነምጭ ኩን ሙኩኩላ በደየሳ ተበመት ይወጥ የኝቱ ጋባ ቤቱ ይሄ ከኢሳት የተነጠቀ ትንታቅ የለምን እትጀለ አፍሩ ወቀዩ ኡጋን ማጭ አፍሩ ወቀዩ ዳበር ከነ ድካማችን ደደብየኛው ጅንጋ ማለት ነው ነው ወቀዩ ዘራበር ከናቢዩ ሲል ያው ብሎተ ወራስ ድርተም ሰገሌ ወቀዩ አገውዳፍ መነ ወቀዩ ነው ወየንተኒ ወራስ ድርተም መነ ወቀዩ ከሰው ድርተኒ የትከሰ ሙዳታ ሰልባን ተፈካከ ነው አሁን ማለፈ ሁሉ ለምኔ አማሌ ፈናምቲ ወቀዩ አከነ ሂሚያ ከነ ለበና ማንካሶቴ ነምን መነ ወቀዩ ፉንደ ከና ገሩ ያፈስ መነ ወቀዩ ፍተን ሲገኝ ጁፊ ፋይናንሻል ክራይሲስ ከሰገደሱ ሎላ አደዳ ሎላ አፍራ ሎላ ፋይናንስ ሎላ ገራጋ ለኮሳ ይቀርጭ ሁሉም ጥቂት ነገር ሁሉ ሊገኝ ይራል ወንድኑ ሎል አክት ሎላም ገራጋ ይሮሎ ይትሎላም ንስ ገራጋ ከና ፍዩ ያውሉታ ማነ ዋቀዩ ከሰለፍተኒ ወሮጅ ወጀጀ በሱፊ አከነ ከነ ከስ ባጣ በለ ኡፍታይስ
mana waaqayyoo keessatti hunduu attamitti rakkate. Attamitti rakkinni biyya lafaatti dhufa. If we have lagging God, maaliif safariin baay'ee biyya lafa maaf safarii gootu maaf biyya lafaatti safariin dhufa waaqayyo jaalala yoo ta'e. Hojiin waaqayyoo akkaataa akkatti hojjetu qaba waaqayyo. Foon keessa irra dadhabee kanaaf jireenya keenya irra dadhabee kanaaf jettanii isatti waamamu kakuusa barbara sanaa question godhina godhuta. Ba'aan Nahimiyaa irra ga'e kun for that matter paalaasii keessatti aksesii inni qabu aksesii mootii wajjin haasa'u namni qabu hin jiru har'a bara. Eessaa nama ajjii wal lolaa sanbalaatu faajjin Yerusaalem keessa biyyatti dhalan qe'een beekni keessaatii waaqayyo waan waameef achi jira jechuudha Nahimiyaa. Innaa guutummaa isaatti dubbiftanii baay'ee natti tola. Macaafa Nahimiyaa kun akka itti wal qabatee dhufus baay'ee namatti tola. Seenaan Izraa booda Nahimiyaa seenaan bara erga dhume booda waa'ee seenaa mootota Israa'elii fi Yihuudaa erga fidnee booda akkamitti immoo akka isaan boojuutti dabalamanii kennaman achi immoo akka isaan itti deebi'an guutummaa isaa achirraa argattu jechuudha. Innaa integriitiin Nahimiyaan qabu kun yeroo inni dhugaa boqonnaa ishee keessatti dhaqaadha. Amma boqonnaa keessatti maal ilaalle walumaa gala ishee kana xixinnoo isheen dubbisan mataa keenya keessatti akka hafuuf. Amma maal jenne silaa boqonnaa tokko keessatti yeroo kadhannaa yeroo boo'ichaa ture. Okay? Boqonnaa lama keessatti immoo waaqayyo opportunity banee fi fuuldura mootii sanaatti Nahimiyaan nama gahaa ta'e eeyyamni kennamee fi boqonnaa sadii keessatti maaltu jira? Hojiirra jiru. Boqonnaa hojii ilaalaa lik hojii hojjetanii baay'ee walakkaan geenyeerra namoonni qo'aa Nahimiyaan walakkaadhaan ga'anii atirichi amma jaarraa qabaa baay'ee deemanii hojjetu. Baay'ee guyyaa 50 nama keessatti dhufu. Innaa amma har'aa nageeraan deemee beeku western waliin jedhamu sibirbaariin bara Nahimiyaan ijaaree sun amma ammaa Yerusaalem keessa jira. Yoo waaqayyo dubbatu waliin ilaali. Amma har'aa western waliin lafa isaaniitti dhaabatanii boo'anii warra Juushee dandeettoota viidiyoorra iddoo Nahimiyaan itti western saayidii isaanii uumataaf malee jira. Innaa mana kana balbala kun kellaa kana guyyaa 52 duwwaasaa fudhatee jiru. Yeroo kana baay'ee deemanii jechuudha. Garuu gidduutti maaltu dhufe Sanbalaaxii fi Xoobiyaa fa'aa namoonni naannoo Arabaa kunidha. Gavarnaroonni naannoo sana jiran hundumtu itti qoosutti kaa'u. Miidhaadha maaliif attamitti qoosaadhaan ijaarsa dhaabbatanii argite. Inni lolle qabate. Loluudhaaf eeyyama qaba xalayaa fudhatee dhufe Nahimiyaa. Garuu maal godhu mookii godhu mii mookarii nama akka cimaa ta'e namni taa'ee walitti geessu wal cabsu humna waraanaa caala jiru. Lola hojii hojjechuu dadhabate itti qoosu waan ta'eef fuuldura isaanii ta'a. Waaqayyo nurraa cabsu fuuldura agarsiisa. Gaafa mana waaqayyoo keessatti bitta baabbaruun Itoophiyaa baay'ee hundee isaanii iddoo tokkotti Izraa ta'u Nahimiyaa keessatti ta'u gaafatanii nusi Nahimiyaa mana keessatti boqonnaa isin wajjin ijaarraa beekna seenaa keessa kana waaqa keessatti beeknaa jedhan. Garuu aksesii isaanii baruuf akka isaan hojjetan baruuf malee intentionii isaanii wajjin ijaaruuf miti. Seexanni sammuu namootaa jijjiiree waldaa kiristaanaa keessa namoonni akkasii jiru. Termoomeetiriidhaa jedhu hojjeta. Inni safaru waldaa hammam akkamitti amarraa waama jiru safaruuf wal waldaa kiristaanaa keessa jiru warra akka Itoophiyaa fa'aa Sanbalaaxii fa'aa jiru. Hin hojjetanii yeroo hojjetu immoo maqaasii. Yeroo hojjetu immoo maqaasitti baasu. Wayitis maxxansuutu. Waaqayyo nurraa cabsu hafuura akkasii. Waaqayyo nu waatu danda'a. Kanaaf nuti hin kadhanna jechuudha. Hafuurri akka kanaa waldaa kiristaanaatiifis namoota kana keessa jiraniifis seexan akka inni itti Yihuudaa baay'ee aksesii lama isin agarsiisaa irraa akkamitti akka seexan itti nama lolu. Alaa fi keessaa lolu boqonnaa 5 keessatti gara itti fayyadamu. Waluma erga warra Itoophiyaa Sanbalaaxii fa'aa gaafa isaan gabdeeran immoo maaltu ta'e gidduuma isaanii ka'e. Maal taaksii mana kaffalladha. Maaloo nutti baay'atan gosa kompleenii 3 moo 4tu jira boqonnaa 5 keessa. Tuuta 5 dhaggeeffatan Nahimiyaan quban qabu jira yaada waggaa 100 wal lafa sanarra jiraatan hin ta'e. Mee iddoo itti yaadee akkasii yaaddan barbaadu Nahimiyaan jarri kun erga deemanii waggaa 100 wal 150 ta'e raayyaa dheeraa miti. Yaadumtii Yerusaalemiin deebisanii ijaaruu dhufee hin beeku. Gaafa Nahimiyaan dhufu durumaa taaksii kaffalaa turan miidhamaa turan amma Nahimiyaatti fidutti ta'a. Yalaa kunoo abaluufaatu taaksii nu kaffalsiisa. Kan waggaan manaa garbummaa mucaa kootii hambana kaffalinaan jedhe. Ijoolleen keenya garbummaa keessaanitti qotaa oolu hojjechaa oolu. Waan nyaannu qabnu. Nahimiyaa maaltu gashi? Isin waggaa 150 jiraattu jettu. Nahimiyaan oo kaleessa dhufe. Eessatti beeka ijoollee keessa? Imagine.
Gaafa sanbalaataa Xoobbiyaa fa'aa gammadaan immoo asii sagalee nagaafatti. Maal nutti agarsiisa kun hundumtuu gaafa hojii mana Waaqayyootti waamamnu Gooftaa Yesuus Kiristoos restooreeshinii lubbuutiif Nahimiyaan immoo restooreeshinii waliitiif. Maal kun atirii girgiddaa kellaa Yerusaalem restoorii gochuudhaaf dhufee miti Gooftaa Yesuus Kiristoos amma hin raawwate. Gaafa inni jedhee amma lubbuu isaatti kennutti karaa kanarra waan isaan qunname keessaa iddoo lama warri Gooftaa Yesuus dabarsanii kennanii nama lama ta'uu jira. Tokkoffaa barsiisa seeraati. External force warra alaati. Alaati. Maal jedhaa nama qabuuf yeroo jedhanii ija namaa ilaalanii gaafa qabuuf jedhanii hin mijanneef yeroo biraa eeggatu. Gaafa qabanii ajjeesuuf jedhanii hin mijatuuf maaliif aksesii hin qaban? Gaafni mijateef garuu gaafa Yihuudaan jala hojjetu. Yaadatu ni guyyaa sana. Gurra inni dhaqee hammadhee dhungadhu isa inni. Kanaaf iyyuu lolli Gooftaa Yesuus Kiristoos dabarfamee kennamuun Kiristoos illee akka lamatti ilaalla jechuudha. Tokko warri alaa hin kajeelu aksesii keenya baay'ee qaban. Keessoo keenya garuu kompileeni dhufu cabi dhufu caba hamaadha. Waaqayyo qalbii hunduma keenyaa haasa'eessu. Malee inni akka kanaa garuu iddoo sanatti akkatti Nahimiyaan soolii godhe rakkina sana jara warra kafalchiisan warra rakkina keessa isaan meeshaa waamee ribiukii isaan godhe dhangilfisan. Ifi gassassaa jiru. Namoota gurguddaadha bara. Nahimiyaan migira gaafa Waaqayyo ulfina sii kennu gaafa Waaqayyo simboo sii kennu asitti dhalattee girrigirriin hin jiru. Waa'ee gurbaan kun arga dhaqee akkana amma dubbifnu kanatti waggoota muraasa waggaa tokko lama keessa yoo ta'e. Gurguddoota Israa'el waamee attamitti kana gootu jedhee akkatti ofiisaati mana paalaasii sana keessa Artaksas fuuldura akkamitti akka jiraatu. Mootii warra Pershiyaanii kana fuuldura yeroo jiraatu jedhee aksesii waan qaban ture. Namoonni rakkatanii yeroo dhufanii ofitti irra kennan nyaachisan nu baasan ture. Mootii mooraa mana mootii kana keessatti wanta hin goone qabate jireenya isaa jiraate dhugaa beef jira kanaaf. Hin na'anii lammatatti hin deemnudha. Tsaatti sagaleen kunis hin bada. Waaqayyo sagalee akkasii nu balleessa. Ogummaatti sagalee akkasii funaanus Waaqayyo nuuf kenna. እና ኩኒ አጃይባን ዱብise jiru. Maal godhee sanbalaatii fi Xoobbiyaa fi itti Waaqayyo ittiin kadhanne Waaqayyoon. No, isaanitti Waaqayyoon itti waama. Waaqayyo wajjin diilii godhaa. Hojiin kun hojii Waaqayyooti. Warri kun garuu piroojeektii kana keessa jiru. Mul'ata Nahimiyaa keessa jiru garuu rakkina uuman gidduma isaanii. Isaanitti garuu Waaqayyoon itti waama. Ribiukiin godhe nama irraa isaanumatti hin jiru. Waaqayyo ogummaa akkasii nu kenna. Amma ishee iddoo kanatti nu dhiisu jennatti tola. Waan sanbalaatii fi Xoobbiyaa kun baay'ee maal jedhama har'aan tokko darba. Hinaaffaan mana kee ubbeena nyaataa leeyyoon hin beektaa. Hinaaffaan mana kee akka madaa ubbeena nyaataa. Ati maaf callettee maalitu turte laata? Nahimiyaatu jirumoo dallaa ijaaru diigamuu mana kee garaansaa kanaaru hiika lubbuu gooftaa jetti beekanitana baay'ee jedhama hiika lubbuu gooftaa Nahimiyaatu jirumoo kan dallaa mana kee cabee ijaarutti fakkaatti. Ani Nahimiyaan jedhega yaa Waaqayyo keenya tuffatamuu keenya dhagahi arrabsoo isaan nu arrabsan matuma isaaniitti deebisi. Akka isaan saamamaniifis biyya warra isaan booji'uutti dabarsi maal godhe isaan kennee waan nuyi argine kana arganidha. Hin aariki biyya taqqotta. Waaqayyo nama piroojeektii Waaqayyo keessa gaafa jirtan eekamsi keessan eekamsa Waaqayyo ta'a. Afaan keessan hin darbee Waaqayyo nabaara hin eekama hin eebbisas. Innaa kanarraa kana barana jechuudha. Isaan fuula ijaartotaa duratti sababii si arrabsaniif ati akka isaaniif hin dhoksin cubbuun isaanis fuula kee duraa akka badu hin godhin jedhee nan kadhadhee achi booda namoonni garaa isaanii guutuu waan hojjetaniif laphee hojjetu garaa isaanii guutuu waan hojjetuuf garaa isaanii guutuu waan hojjetaniif nuyi dafnee dallicha ijaarree asii olii isaa walakkaan gooneedha. Maal godhan amma? Walakkaa gooneedha asii olii isaa. Maaliif garaa attamii nu kenna illee ta'u garaa hojjetu Waaqayyo namootaaf.
galanni waaqayyo garaa odeessu garaa hamatu garaa arrabsuuti garaa hojjetu nama hundumaa keessa wal saamanii hojjetan jechuudha. Gaafa sana maal ta'e spiidiin jirree itti fufan jechuudha. Sanbalaatii Itoophiyaan warri Arabaa fi warri Amoon warri Ashdoodis akka nuyi dallaa Yerusaalem deebifnee ijaaraa jirru qaawwa dallichaas akka nuyi duuchine yommuu dhaga'anii baay'ee hin aaran. Isaan hundumti isaanii dhufanii Yerusaalemiin loluuf miidhuufis walii wajjin hin koratanii nuyi garuu waaqayyo keenya hin kadhannee waan isaan sodaanneefis halkanii fi guyyaa eegduu hin dhaabsifanne. Haa ta'u iyyuu malee sabni Yihuudaa humni namoota warra ba'aa baatanii dadhabeera. Caccabaan jirus immoo baay'ee waan ta'eef dallicha ijaaruu hin dandeenyu jedhan. Diinonni keenyas immoo utuu isaan hin beekin utuu isaan nu hin arginis isaan gidduu gallee isaan ajjeefnee hojicha akka dhaabatu hin goona nuun jedhan. Yommus Yihuudoonni dhaggeeffadhaa baay'ee duukaa baate. Yommus Yihuudoonni warri naannoo diinota keenyaa jiraatan iddoo hundumaatti dhufanii wanta hamaa diinonni keenya nutti qoratan si'a baay'ee nutti himan. Kana irratti namoota kan dallicha duubaan dachaa keenya kaan immoo akka maatii isaaniitti billaa fi eeboo iddaas qabsiisnee iddoo ol ka'aarra dhaabachiifne. Sodaachuu namootaas yommuu argee ka'een isaan hin sodaatinaa. Waaqayyoon isa guddaa isa sodaatu. Waaqayyoon isa guddaa isa sodaatamaa yaadadhaa. Obboloota keessaniif, ilmaan keessaniif, intaloota keessaniif, dubartoota keessaniif, mana keessaniif lolaa jedhee gurguddoota biyyattii warra biyya bulchanitti namoota warra kaanittis nan dubbadhee diinonni keenya wanta ofii isaaniitiin nutti qoratan akka nuyi baran hin dhaga'an. Waaqayyos yaada isaan qopheessan hojii irra akka oolchine hin hubatan. Yommus nuyi hundumti keenya dallicha deebinee ijaaruuf gara hojii keenyaatti hin deebinee erga gaafasiiti namoota koo keessaa walakkaan isaanii hojicha hojjechaa walakkaan isaanii immoo eeboo gaachanaa fi iddaa qabatanii mi'a lolaa hidhatanii turan. Geggeessitoonni keenyas garaa guutuu namoota hin gargaaran. Iddoo kanatti maal gooneedhe Nahimiyaa hin dhumne ammayyuu lolli kun. Erga xinnoo waaqayyoon itti kadhatanii ofiis mari'atanii namoonni humti qe'ee naannoo Itoophiyaa kana jiran Yihuudoonni immoo jiru. Achitti kana kan jechuudha. Isaan kan Nahimiyaa baattu waan jarri kun mari'atutti maayira. Gaafa sana maal jedhee waaqayyoon itti kadhatanii hin sodaatinaa jedhe. Kaadhaqaatii hiddaa qabdan kana waan qabdan kana waraanaan jedhe. Eeyyuu yaadadhaa jedhe waaqayyoon waaqa keessa yaadadhaa jedhe. Loluma kana keessa taa'atee amma yeroo hojii miti dhaabatanii yeroo isaanitti argii gochaa akkam goonan. Sodaatanii humni keenya sinnoodha. Caccabaan dallaa Yerusaalem kun immoo baay'eedha. Guurree fidnu maaloo wayyaatti jedha Nahimiyaadha jechuudha. Akkasitti Nahimiyaan gaayidaansii akkasii kenneef. Dhumarratti maal godha beektu harka tokkoon eeboo diina ofirraa lolaa harka tokkoon immoo dhagaa kana harka kaawwatan. Meelaan dhaffee waaqayyo sana jechuudha. Galanni waaqayyo. Kanaafi waan hundumtuu nurkaa dhume miti. Al tokko lola keenyas lolachaa hojii waaqayyo hojjennaa jechuudha. Kana nutti agarsiisa. Naa boqonnaa shanii walitti ilaaltan immoo yeroo keessoo isaaniitti akkasirra jedhe Gibraan maali yeroo isaan balaa walitti buusanii. Boqonnaa ja'a keessa immoo yeroo isaan raajota sobuufaa gidduu isaanii geeshanii waaqayyo dhaabisee jedheera Nahimiyaadha. Iddoo tokkotti immoo maal jedhaa duratti tokko kan dhugaa godhee raawwachuutti fidan kottuutii gara dallaa Yerusaalem yaadatti kottu waan mari'annu qabnaa jedhan Itoophiyaaf sanbalaa turan. Garanni waaqayyo maal jedhamtu Nahimiyaa hojii qaba. Hojii baay'ee cimaa qaba. Qabadeen jira waan ta'eef ufuu hin danda'uudhaa fi dhaqaatti maali horma itti ergee jechuudha. Al sadii itti erganii dadhabanii hojii qabalaani hojii qaba. Galanni waaqayyo. So waamicha oferii isaan godhanii hin jedhe Nahimiyaa bareeda. Al tokko hojii kun hundumtuu agartee tuni ijaarsa manattii kanaaf wanti ta'e dallaa kana wanti waan nutti agarsiisu qaba. Jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa wanti nuyi qabanne nu kaabusu wanta baay'ee jira jechuudha. Amma dhumaatti abdii kutanne jirru. Boqonnaa torbaffaa irratti maal jedhaa 8 amma 13 isa jiru guyyaa biraa darbuu dandeenya dubbifachuu dandeessu. Boqonnaa torba irratti garuu maal jedhaa guyyaa 52 gaafa dhume hojii manichaa hojjennee hin raawwanne. Galanni waaqayyo. Amma satisfaakshinii kana jechuudha caalu jirta yaadu mana mootummaa keessa bahee
waan itti bu'aa ture waan imaajinii gochaa ture qeerra allatti yaaduu dandeessu akkasii maatii irra dhufte yaaduu dandeessu waldaa keessa yaaduu dandeessu maatii keessa yaaduu dandeessu cabaa mana keenya keessa jiru cabaa waldaa keenya keessa jiru koomunitii keenya keessa biyya keenya keessa jiru baay'eedha. Lola qabnu hundumaa lola afuraa keenyas lolachaa lola isa biyya lafaas lolaa So waaqayyo sagalee waaqayyo isa kana nu barsiisa jechuudha. Lolamu baay'ee jechuudha. Kanaaf iyyuu maal ilaallaa walumaa gala jalqaba walitti qabuudhaaf yaada koo boqonnaa tokko amma torbaa kanatti wanti nu ilaallu tokko yaada qabaachuu paashinii wanta tokkoo fi wanta goonuu wanta godhamu baay'ee jira. Wanti jalaanis wanti qajeelaanis jira miti. Wanti qajeelaa akka waaqayyootti waaqayyoon irratti barbaannu yoo jiraate seenaa Nahimiyaa irraa maal baranna waaqayyo duraa fidan. Boo'ichaan imimmaan fuuldura waaqayyoo fidan. Umurii keenya kanatti boonyee waan waaqayyoon kadhannee arganne baay'ee qabna waan ta'eef isa kana beekna jechuudha. Achii booda immoo aakshinii fudhachuu opportunitii naannoo keenya jiru ilaaluu akka mootii sanaa aksesii kiingii sana wajjin qaban namichi kun maal kaaya waaqayyo fuuldura qabu wanta yaadu kan akka raawwannu fi maalla keessa kaa'e maaliif gabaabaa umurii nu jiraatu baay'ee sophudha. Yeroo qabnu kana keessatti as small as family keenya yuuniyeenii keessa jiraannu community keessa jiraannu waldaa keenya ta'uu danda'a. Mataama keenya piisisii keenya laphee keenya caccabe lafaa wal kaasuu funaannatanii qabu akka Nahimiyaa jiraatu barbaada. Waan isa barbaadu danda'a. Fuuldura waaqayyo ture. Achi booda immoo tokkummaa qonnaa sadii keessatti mana waaqayyoo keessatti fakkeenyaaf waan wajjin jiraannu keessatti wanta hojjechuu dandeenyu keessaa ilaallee barree mana waaqayyoo keessatti maaliif wanti nuti gochuu danda'a. Naannoon irraa dhufe gandan irraa dhufe mandara irraa dhufeef maaliif gochuu danda'a jennee akka Nahimiyaa gaafachuun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf akka Nahimiyaa paalaasii sana keessa kana caalaa maal argatu asumatti xoorataa koo fitachuun bareedu saturraa namatti tolu. Nahimiyaan achitti xoorataa isaa ta'e kabajamee mana mootii keessa jiraachuu danda'a. Kadhatee eeyyama fudhatee hojii waaqayyootti barbaade. Iddoo keessa isaa erga fuukee hojii rooshuun qabalee dhaqee achitti maal argatee tokkummaa obboloota mana warri manatti waamaman hin qabnellee dhuunfaa isaatiitti iddoo kennameef dhagaa 5 dhagaa 6 fayyadaman jechuudha. Na mana waaqayyoo keessatti inni kun Qorontos keessatti nu barreeffameera. Nama hundumtuu kennaa garaagaraa qaba. Yeroo walitti dhufu mana waaqayyoo bareechina jechuudha. Inni sadaffaan opposition mormii nutti dhufu karaa kanarra yeroo jiraannu amma yeroo jalqabne akka namichi tokko waan eeriyaa kanatti barsiisu yeroo dhaggeeffadhu Museen namni hundumtuu Museen lafa ga'uu barbaade qaba. Jireenyi Musee garuu jireenya raajiiti. Jireenya miraakilii yoo jiraate malee allama duwwaadha. Yeroo inni opposition akkasii feesii godhu. Nai baay'ee maqaan kana garuu eenyudha Musee booda kan dhufe Iyyaasuun lola 31 lolee. Lolli keenya baay'inni isaas garaagaraa akka isaas garaagaraa inni irraa garuu hammi lollu keessatti waaqayyo kan duukaa jiru yoo barra akka Nahimiyaas dhaabanne yoo waaqayyotti asosheetii godhe gara waaqayyotti wanti jafenne waaqayyo lola keenya nu lola jechuudha. Galanni waaqayyo fa ta'u dhumarratti jabaannee xumuru galanni waaqayyo fa ta'u. Inni nama xumursiisu moo waaqayyo kuni jireenya fuula keenyatti wal bira qabnee piroojeektii mataa keenyaas ta'uu danda'a. Waan hundumaa keenya nu gargaaruu danda'a. Gooftaan Yesuus Kiristoos ba'aamma kanaa baatee hojii hojjetu hundumaa keessatti nu maree maal jedhu dhumarratti it's finished raawwatameera. Waaqayyo akka Nahimiyaafas akka Gooftaan Yesuus Kiristoosis wanta jalqabne kana xumurree ulfinaan akka raawwannuuf nu gargaaru.